السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكم درسني فيا كيسني بكم جلتنا نجيني ربي رحمن نساء سنة التاجرات ورمضان مبارك باقيتين سنجاي باتي رمضان جالت ما كوجا مكانا سنما مركبتي أنيس نياتا في صار يمكن لو كيف تو نيات باقي بريدا سني كبدي لو فين جرا كنافو أما جمانو مانجرو جيت إساتي تشينا وانتو تاني تقولوا تكتكام بقى ساني سني فيما سنة بودكا نبوكي سنة جتشودا كنوا أصبرتي أكما أغرتن داكو كوبي فتي جرا أني ماتي بأيوان إنكمني فانقوما ماتي كياتين كوبي سي سنة بودا داكو كينا إيغا أدك كمني بودا إرشوني كوا إرشو كاميرا جتشودا كاميرا كنكوس مانكوما كنا توكو في وانتكو تدبالا إيغا سنة بودا مالتن برباچيسا سكارا سانغا نغو توكو اتغودنا جتشودا أنا كنا جها سنة بودا كنا بربري بعيشي تكو تكيستاني تومان الرفل فرستو نقول دستاني عشابوتي غوتو عشابودا سنة بودا ولين نفتاني جتشودا إيجا كس غوتاني بودي إكونو كله داكوني كله تيغوتو أنا كله لما كفن فيدمي إسمه هانغا ماتي كيسانيتين فيدم سنة بودا مالغونا أويلا ميشا تيكو بيسس لينغرسيسني كونو أويلا كادا كان لما تقولوني دندسو هانغوما غوديني ساتي زيت جتشودا سمبودا مالغونا إيجت غوني بودي ولين دوفني إيجا كان غوني ستي أنا نقبل سنجرا أنا نتيجوتني با استني ميشيتو جتشودا نجا داكم كيسان والفلاتي أنا نتيجوتو مو سريتا كلافات ولا سينو مجيتاني جتشودا كنو داوتو تكيا حالا كناني أكنتي سكومتاني با استاني ولا سينسيستاني لا فادا كنوكم أغرتاني مالف كلي وانقبوف تكوار كنا مرة ركتو ديما سنة بودا إيغا كنا غوتاني قداداني تولشتاني أكا كلين سنسينتي إدو سلاو آتا سالما هنگسدي لما يوسنگها هنگسالماتي قداداني كيتو سنة بودا مو مالك وجنو سنتا غرسيسا هنگت مرادا ودا لايك شير سبسكرايب غدا رمضان مبارك سنينجد هاي أما متبشا كانكو إرغو إجرا سنة بودا مال غدا أويلا باإلي غدسو إتي غدا جتشودا تكيسي إيغا زيتا كانكو إتي غدي بودي قلوبي إتي غدا قلوبي چچري قبيسيرا وانتو تتي غلوندا چچري قبيسيرا إيغا شنكرتين كنا هاغنا تأي بودي لكو چچري كنو خلفين قمني فون قلو جيچودا فون لكوتي هاي كنو أما كما غرتاني لكون كنا هلو بيجيرا تجرا شنكرتي قلو بيدان والفلا تجرا سنة بودا مالك تجرونا إمامي وان مناك أمنو كمو فيدامون دندينا أسكي أكم أغرتان ميتمتا مور البودشنو بايت كيسني تجرونا oke ega ini acara te eboda malgotu asabo hanga isisani hanga ba inesa refirsitu samboda malik gotu kacha pyokin timatima dakkani sana boda area cicuring kawa area hanga barbadan itti godhatani jechuudha
Kuno amma egaa akkanatti itti godhee jechuudha. Akkuma agartan kana qaaraa itti godhee wantoota kanneen itti godhee booddee maal godhaa? Cheeziin qabaa. Kun cheezii akkuma agartan hin guddisuuf xiqqeesseetumaan irra feffeessaa jechuudha. Egaa cheezii itti godhee booda immoo aannan hanga tokko aannan itti naqaa akkanatti akkuma agartan. Sana booda maal godhaa deemtu walumaan dhooftu jechuudha hanga inni firfirri jedhutti. Adada danfaa deemuun maal ta'a? Aannan keessa gaxuuxama firfir jedhaa deema. Walumaan laalla jechuudha adeemsisa. Okay, kuno akkuma agartan haala kanaan aannan of keessaa xuuxee akkana ta'ee walitti qaqqabatee jira jechuudha. Amma immoo maal goona gamanumaan gara hojiitti aanutti ceenaa jechuudha. Eeganni kana ta'ee akkanatti aannan of keessaa fixee ibidda keenya irraa cufnaa jechuudha. Hayyee kuno lixiin kan koo akkuma agartan akkana bukaa'ee jira. Baay'ee bareedee bukaa'ee jira. Sa'a 2 fi daqiiqaa 15 tursiiseera namna. Hayyee kuno lixiin akkana amma asirratti sukkuumnee egaa akkana sukkuumnee wala seensisnee booda hanga nu barbaachisu irraa murree akkanuma godha. Ooyila jala isaatitti xiqqeessanii isin jalaan qabanneef xiqqeessitanii akkana eega gootanii booddee maal gootu lixii keessan iddoo biraatti sissitanii kan mataa irratti godhe kun cheeziidha. Yoo kan duratti soosii duratti hojjedhisan soosii lukkichaa akkanatti qixxee isaatitti eega naqee booddee maal goona? Kun akkuma agartan kana seenfannee egaa akkana goone asiinis finne egaa akkana goone booddee kanas finne eegatti goone booddee maal goona? Kun akkuma agartan haala kanaan hunduma isaatu marree bareechinee sana booda immoo maal akka goonu isin agarsiisaa jechuudha. Hayyee kuno hunda isaatu akka isin agarsiisa sanitti eega martanii geessitanii killee argaa jirtu as biratti kuno gubbaa isheerraa kanatti diddibdanii halluun isaa akka midhaguuf jechuudha. Egaa akkana dibdanii hanga daqiiqaa 10 yookiin hanga daqiiqaa 5 gidduu lamaan san keessaa kabar gootanii white wistanii keetu lechuu hanga daqiiqaa 10. Okay guys, amma kun akkuma agartanii daqiiqaa 10 white wista tursiisaa isiniin jedhee jira. So white wistanii eega daqiiqaa 10 tursiistanii booda zayitni kan koo o'ee jira. Amma maal goona? Suuta qabdanii dheeraa waan ta'eef keessa akkasii keessuu jechuudha. Akkan keessa kaa'u kanatti. Kana dheeraadha. Ani beeksisaa qumatiin isaa. Maybe zayita yoo fudhatee carraa 2 fudhachuu ni danda'a jechuudha.
Okay, amma kun tokkon dabalataa kanaafuu tokko itti dabalaa ni ilaaltu. Cinaadhaan immoo abdiin na gargaaraa jira. Ramadaana waan ta'eef wal gargaarra. Kun akkuma agartan zayitii yeroo waan akkanaa fayyadamtan of eeggannoo gochuu qabdu baay'istanii. Bismillah. Harka keessan baay'isaatii eeggadhaa. Garagalchaa irratti akkuma baay'ee teessisiin gochuu danda'a zayitii yoo gurgurdatu. Kanaafuu akkana garagalchituu bilchinni isaallee isiniin tursiisu isin garsiisa kaadhuma hanga xumuraati. Guys, kun akkuma agartanii daqiiqaa 5-6 caalaa tursiisuu dandeettan. Maaliif haalaan yoo bukeessitanii bukoo isaa seeraan bukeessitan amma kun furdaa kan fakkaatu kun hin faaffa'e yookiin immoo maal jedhama hin faaffa'e yoo faaffa'e sannaa hiika hin bokoke. Kanaaf malee keessi isaa qullaadha. Kun hanga daqiiqaa kanaa isiniif gahaadha jechuudha. Akkanatti ifxaara keessaniif nyaata sooftii nama hawwatu yoo nyaattanis appetaayitii isiniin cufu wantoonni itti godhame wantoota nama gurguban soosii babbareedoodha. Kanaaf keessa isaa immoo gaccabsee isin agarsiisa. Akka duraanii teestii maal jechuun hin jiru. Hayyee kunoo akkuma agartan haala kanaan hojjedhee xumuree jira. Maashaallah tabaarakallah. Harkattiin yoo xiixan sooftii kunoo kashkashidha. Ka gubbaarraa kun agartanii yoo gaccabsitanii kunoo hundi isaatu nu beeksisa jechuudha eeguu bilchaatu. So amma qixxee isaa kan immoo gaccabsiniin ilaalla maaliif ijaan nu beeksisa jechuudha yoo bilchaatiin isaa shakkitanii kunoo akkana jira jechuudha beeksisaan garee wantoonni keessatti goone kan waliin hojjenne sanii maashaallah tabaarakallah akkana fakkaata. Ifxaara keessan wantoota akkanaa fayyadamuudhaan fayyaa keessaniifis wantuma kamiifuu bareeda fayyadamaa isiniin jenna. Like, share, subscribe godhaa. Ramadaan mubaarak isiniin jenna. Hanga qophii biraatii walitti deebinutti. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh.